السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت دعوتني سمعت توبة جرت نجاك ويا هرقا أكملتي أبي بلا ستوري رادب دم توكو كتبوا فتن أكسم أمو قاعدة النورانية حروف بيكسيسة هنكم كل قلو إساك أرجتن سنفي مبدئ إن شاء الله. أولا نمو أبي توكو سمر باتشيسا أبيس كيدو يسمو أرجتو راف كرومي كنا نسينا كرومي قب لكم سسجل بالرئيسين كانوا كانت تقولون باسا أبسيرة رتمنا أسكي سكبر بدني رامبو فتوم دلتني أبس كجلو خنا رتمني دويتني كانوا لوفتني داولود دوت تمني تويتني تكو كانوا متشكستني أما تكو قدمتني أما اللي داولود أبيكيتني بيكسيس الرادو فما إكسين الرادو يتني تكو كان يوجد كستني تن داولود أجني را داولود نقطني إدو داولود يسنتني يولا لتنا كانت تسني قبو يجرا أنا ولا نقبو فلك أبو كم تسرع مو أبي كارجتن سنة بيسيسة مستعد قطني yeroo gabbuustanii tan dhuma kana isiniif bahanii gara dhuma kana isa keessanii seentanii erga isa keessa seentanii beeksisa qaba waan ta'eef xiqqoon eedan sekoondii wayitii fi eksi irraa gootanii banuulee isin barbaachisu akkaawuntii banuu isin barbaachisu gubbaa irratti fakkeenyaaf qaayidama buusnee haa taallu. قاعدة النورانية جنة بريسين أما قاعدة هم جوزها هدون نيرة استكيسا قاعدة كلون تجوباتنا لا كان كيس قسين تاني لالتان إيرليسيني بودن دا بيكستيم تكررتي نلوه إنترنت عمله دلقا كان يورد لو يتلاشو إسما كبر بدن كيس أبوه التاني يجوا أسمان داولود بوتاني إرجسي كيا جوباسن نلوه التاني bu'aa jiraatu isaa asin cheeggotan yeroo gabbu'ee ni jedhe install gootan jechuudha. Sumaan irra gadhootanii install gootan yeroo install gootan kana permission ni isin gaafatu permission kennitanii fi achiin booda akka inni yaani mana san keessa taa'uuf eeyyama isin irraa fudhata san kennitanii fi qaayidaan keessa yeroo gabbu'ee isin jedhu immoo beeksisa takkan qabu naza madalaka isin kana jira laala. Barbaadan irra dhooytanii akkanatti qubeessanii dubbisuu danda'a. Dheeressee irra isin bahuu danda'a. Nambaraan ammoo 10 wayii hagana aga barbaadan as keessatti barreeffattanii argachuu dandeettan. Goota nama 18 akkasii. Bakka walumaa galatti fuula 20ffaallee barbaadan 25 illee barbaadan akkasuma xiyyeetii san tuuttanii akkas isin fide jechuudha. Haala gabaabaan osoo isin tursiisin argachuu dandeettanii jechuudha. Kana maleellee immoo aappota garaagaraa aappii kanarraa argachuu dandeettan. Aappii kanarraa aappii garaagaraa aappii duraan dhabame irraa argachuu dandeettan jechuudha. Aappii offlaayiniin dalagu asirraa argachuu dandeettanii wanni hundi asirratti argama. Inni immoo banuu isin gaafatu dhufnaan keessuma seentanii itti barreessuu malee akkaawuntii banuuf akka pilaastorii san isin hin cannaqu kirooma keessan seentanii akkuma reefu isinitti mul'isetti aappis settanii barreessitanii ergasiin isin gabbaasa yeroo inni isiniif baasee jedhe ammoo inni isin beekuu qabdan aappis jettan aappis bicha jettanii barreessitan lakkoofsa 9 biraan galtan loogoo isaatti akkas waan ta'eef lakkoofsa 9 biraan galtanii inni akkana isiniif ol baasa as keessa akka barbaadanii buufatuu dandeettan akka barbaadanii dhooytanii isin daawlood gootanii dalagaa isaa isin mul'isa jala kanatti daawlood gootanii buufattanii ergasanii immoo aappii gara kaan hin dhabdan isarra barreessitanii argattan jechuudha. Aappiin waggoota 5 dura akkas fa'aa bahan warri offlaayinii ta'an achirratti argaman baay'inaan pilaastorii irraan badanii achirratti aappii kanarratti argachuu dandeettan jechuudha. Akkasanitti gabbuufattanii waan isin dhibe komentii jala kaahaa haga waan biraatii walitti deemnutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan jiru.